Deeytee guyyaa Juun 13 galgala naannoo Subiidhaa tana jechuudha. Xiyyaaraan bahararraa isitti haraadhaa. Qilleensas gubbaadhaa. Ameerikaa gargaarsifattee qilleensaan ifii dhawaadhaa. Bahararraa Ameerikaan itti haraa. Xiyyaarota isii F-35, F-15, F-16 waan xiyyaara addunyaarraa babbareedaa qabdi. Itti roobsite halkan tokkotti 350 ضربات دفاع tokko malee akka malee itti hafarsite أكثر من 350 ضربة itti harte jechuudha. Saaruqa qaalii kana saaruqa tokkichi isaa kun duraara 500 ol miliyoon takka miliyoon lama. Iiraan difaacti dilas jabduudhaa miti. Raadaarri isii guddaan kan irraa olii S-300dha. S-300 Itoophiyaan kan qabdu kana jechuudha. Dhiyootan Itoophiyaan naqatte kana. Wanni isiin itti jabduudha saaruqa halaalatti haran kanatti maaliif meeshaalee saaruqa irraa tolchan waan qabdu jecha hedduu wanna goote. Amma waa'ee kana hedduu bal'isuun feene akkamittiin magbiyaa godhadde seensa jechuudha. Waan nuti irraa fudhachuu qabnu jechuudha. Arraan tana ta'arraa yoo na gaafattan hoggaa lolli sun oofee dhahicha san Israa'el maqaan isii Rising Line jettee moggaafti. Rising Line. Leenca ol ka'e jechuudha. Leenca rise ta'e jechuudha. Guyyaa Khaleessa guyyaa 22 dhahicha isii san booda torbaan tokko Ameerikaan yeroo Subiidhaa. Isiinis darabaata hedduu 300 ol katoo irratti buufte jechuudha. Boombii takkaan darbamin yeroo jalqabaatiif guyyaa Khaleessaa Iraan gubbaa darbamte. Biyyuu ajaniin. Xiyyaarri B2 jedhaniin. Xiyyaarri B2 jedhaniin xiyyaara addunyaarraa qaaliidha. Dolaara biiliyoona 2 olitti shallagamu. Sa'aatii 37 ol bararee. Shuf dhahicha isin goote kana diqqaa isaatiin isiniin. Xiyyaarri dura karaa biyyoota Awurooppaa tana keessaa biyya takka bakka xiyyaarri isii wanna qabdi bakka qubattu Ameerikaan xiyyaarri kun deemee bakka san qubate. Ganaa achirraa ganaa na dhoo jettee Iiraan. Hoggaanii fi xiyyaarri kun bakka tana qubate xiyyaarri abbaan jaha jechuudha. Biituun kun xiyyaarri gurguddaan biituun Ameerikarraa ka'ee kophaa isaatii miti. Ajjaabii isaa F-35, F-15, F-16 jettiilee jajjabduu tana fudhatee isa cinatti tashwiish raadaaraa ka tashwiisha godhuu jira. Xiyyaara magaalaa takka gizii akkana gubbaa dabree carrarratti gadhiisee raadaarri biyya sanii akka hin daleene godhuu jira. Kana fudhatee ammas taankara gaazaa ka xiyyaara samumarratti gaaza irraa naqattuu jira. Kana fudhatee karaa bu'e. Bararaa za'aa 37 godhe keessatti hogguu 3 gaaza naqate. Maaliif taankarri cinaa jira. Hin qubatu ni deema. Tuubboo jira ta'a. Hoggaanii fi inni gaaza fixatee cinaa dhuftu akkanatti hoggaa xiyyaarri gaaza naqu kun akkana bira dhufee tuubboo tana asii fudheetuma keessa naqee gaaza irraa godhee xuuxee hogga quufee bararaa isaatti fufee jechuudha xiyyaarri kun. Xiyyaarri biituu kun jechuudha. Bararaa Ameerikarraa kaasii hanga Iiraan dhufetti hogguu 3 gaaza naqatee jira. Achi booda dhuftee maal gootii dura saaruqa gurguddaa maqaa isaatillee ammaan tana yaadachuu baattu. Saaruqa qaqqaalii $1 miliyoonaan lakkaa'amu doonileen gurguddoon markabni Ameerikaadhaa haa xarafa gartee naannoo Iraaq jiru maal godha achi itti hara. Maaliif raadaarri Ameerikaadhaa hedduu haxara hin dogoggoru. Namaan dhawoo jee akka xiyyitiitti nama dhawa. Namaan dhawoo jee jechuun nama dhuunfaa kiiloomeetira 1,000 qarra darbatee dhawuu danda'a. Araan tan amma Israa'el xiyyaaraan saaruqa darbatteeti mana hidhaa tokko dhoyte. Akkam hangam takka beektaa jarri hangam takka teekinooloojiin isaanii kuttee jirti. GPS qaba. Mana hidhaadhaa haa taqwaamiin itti hidhamtu haa Iiraan irra darbatte araan tanarra. Hulaa qofaan dhaweettee hulaa dhoytee bante. Shuuf hulaa irra darbattee hanga hulaa gibbiidhaa sana akka namni harkaa bahu. Hangas takkatti diqqaa gaffa godha. Tokkichi isaa doolaara 500 miliyoon takka miliyoon 2 miliyoon 3. Ameerikaan kana maal gootee injiru sagaleen ashira.
Amma sagaleen jirti durame sagaleen alaala akka sagaleen hin qisaasamne. Ameerikaan kana maal goote dura markabarraa saaruqa 40 waan dhiyaatu qaa'ida bakka gartee yuraaneema itti wal nyaatu san bakka yuraaneemii irraa dha'uu feete san irratti masaa'ila harte. Hoggaa hartu ammaas wanni Iraanis hedduu khaxara Asfahaan bakka sadii jajjabaa qabdi bakka yuraaneema itti wal nyaachiftu. Bakka sanirraa akkaan bareedduudha gaara gurguddaa gartee gaara akka biyya teenyaa kana lafti sun lafa gaaraati waraana Ameerikaan seenuu fedhu maaliif beektaa Iraan jechuun jabal akka jirutti gaara lolaaf ni ulfaata abbaan fedhe seenee loluu hin danda'u warri teknooloojii qabu kun halaaluma meeshaatti darbachuu yoo ta'e malee eelii qabdi Iraan lafa mitira 90 ja'aniiti warri akka 90 waa 80 waan akkanaa irraa himan lafa keessa gadoo mitira 90 qottee gubbaan gaara gubbaadhaan gaaraa jira jechuudha. Waan kana Israa'eel hanga torban tokko rasaasa saaruqa isii hartu kana saaruqni sun manneen gubbaa jiru kana irraa diige malee humaarraa fiduu hin dandeenye. Boombiin biituun darbutuun jechuudha hogga dura markabarraa itti ol darban bakka takkitti uranii akka gasseenuu barbaada waan taate jecha saaruqni kun dhufee dhawa. Bakka biraan dhawu katti aanus achuma dhawa. Saaruqa 30 wayiitu akkasii bakka takka bu'e. Bakka saaruqni 30 wayii dhehe tana deebi'ee ammas jibiyuun boombiin gurguddoon takkittiin isii toonii 2 olii odeero. Ulfinnisi wannatti aanee nukleer boombiitti boombiilee addunyaarraa amma addunyaan namni biitii waa xiqqeeshoo qabdu addunyaarraa biyya Ameerikaa waa Raashiyaa Chaayinaa France maal jedhani USA Israa'eel fi Hindi Pakistaan jara hanga kana qaba. Warri uqnaa qabu jechuudha. Hayisiitillee higgiyaawi miti Israa'eelillee higgiyaawiidha miti. Warri haa warra beekumtii qabu warra alama waan kana adda baasuu jira isaan beekannaniif. Hoggaa dhuftee irratti boombiin tun boombii nukleer boombiitti aantee boombii qaalii jedhamti. Boombii what you call jabdu mitira 60 dachii jala gaddeemuu dandeessii ja'an. Darajaa fooqii 20 hoggaa akkana gasseente hanga jala buutuu wannan gootu. Sibiila danferraa hii tolfamti. Keemikaalli gubbaa tana jiru keemikaala hoggaa akka gasseente akka isiin hin dhoone gaduma deemuu qofa akka daleeddu godhuu jira. Kuttee jalaa ol dhooti. Boombii tana gubbaa darbanii amma anta kaan isinii magizee oduu jala deemtan. Oduu akka dhawamtetti oduu deebisaa kennamtu hin dhugoomsina. Keenyaaf amma arraan tana Udeydaa bakka ja'an dirree xayyaaraa Ameerikaan fayyadamtu biyya Qaxar irratti hartee jirti saaruqa Iraan. Probably irra bu'u mala irra bu'uu dhabullee ni mala. Isaan amma warri darbate kun irra buufnee jira. Ammoo Qaxar as baatee biyya teenya keessa waan taate jecha nuti raadaaronni keenya waan san akka difaaca godhan goonee irraa deebifnee jirra ja'an. Saaruqa abba jahatu irra darbame. So bakka amma isaan irratti darban san arraan tana deebisaa harkachuu hin dandeessu. Baddee moo hin banne. Wuxxeetiin akkamii waan jiru buli. Fakkeenyaaf ganama waan dhawame galgala wuxxeetii isaa ilaali. Bakki ganama darban san akkam taatee ta'etu jechuudha. Akkasitti yeroo dheertuu kennanii fi bakka kalee dhawamte san kalee guyyaa keessaa fi edaas ganama kanaas wuxxeetii isaa laalaa ture namu. Anillee nama akka xiyyaatitti laaluun ture. Footoleen pre in the post jedhanii duraa fi boodatti fidan jechuudha. Gaara sanirra dura ta jirtu karaalee hedduutu jira. Isinillee laaluun mala. Karaalee hedduu asii fi asiinis boolla saniin nama geessu. Boolla kara seenaniin uraa qabdi. Boolli uraa karaan seentu qabdi. Itti yaadee uraalee san boombileen gurguddoon humna sii tanaan cuftee jirti. So wanni achi jala jiru akkam akka ta'e hin beekamu. Iraan waan kana dhabde moo hin dhabne. Yuraaneemiin duraa bade moo duraan banne ta jettu waan takkallee addaan bahuu hin dandeenye. Oduu takka jira. Waan keenya achirraa guurree boolla san Ameerikaa dhawaa jechuun waan beekne jecha guurree bakka biraa guurree ta jettu warra haasa'u jira. Tasaabilee 14-15 ol khaza'aa guyyaa 2 guyyaa dha'icha Ameerikaa dura achi dhaabbachuu jira. Suura Akmaar Sinaa'i saatalaayitiin suuraa kaaftee jechuudha. Suuraa saatalaayitiin kaaftee saniin dubbiin tun akkana tahuu Ameerikalleen akkas shakkitee jirti. Ammoo ay taawwaqame. Fuutee deemuun illee ni mala
yoo fuutee deemteen bakki tanarra jabduu ta'e isin geessu tami jechuulleen nama waan nama dhibu jechuu kiyya. Alaa kulli haal ani warra probability carraa wanni sun duraa dhoomuutu irra guddaadha jedhu irraa. Maaliif beektaa? Maybe dhoomuu dhabee booda as baasee wanna ta'uunis ni mala. Namni biyya bulchuu gowwaa miti. Ya safar gulbee nama yaa'iin jaalatu tokkollee nu abbaan fedheewu Kim Jong jaan kunuu yaa'iin jaalatu mee Ameerikaa haa dha'u hin dha'u. Ameerikaanis Kim Jong diratti hin darbatu. Lolli siyaasaadhaa dura odoo lolle dura diininatii wanni isin sii qorattu nama kana hin danda'amu hin danda'uudha sii qoratti. Yoon itti bu'ee ni moohaa jechuudha. Himmoohu jechuu addaan baafatte ittiin seentu. Ni moohaa jechuu adda baafatte immoo ittiin seentu. So ammas na dhawuu sanirraa nafu bilaashi du'urra jetteetis itti ni wayeegamtu. Ija sanni lolta. Ammoo ammaan tana lola itti fufte Iraan jechuudha. Iraan Israa'eel irraa halirraa eegalii misaa'ila 100 irratti hartee misaa'ila qaqqaalii nin qaba jettu nan bifne irratti haruu jirti. Bakka Israa'eel nin qaba jettu jajjabduu fakkeenyaaf nu akalee bakka maal jedhanii riisarchii qorannaa gartee warra diinannatiidhaan kun warri Israa'eel amma qaalichi warri summii